Good evening, sir. I'm a lecturer by profession. Akkam oolte dalagaan kiyya barsiisummaadha. Akkasumas islaamummaa fi amantii wal bira qabu irratti hayyuu qorannooti. Maqaa kee naaf himuu dandeettaa? Maqaan kiyya Niilmaadha. Ibsa jabaa kenniteef kabajaa guddaa siif qaba. Garuu qabxii muraasa akka ifanaaf ta'uu barbaadutu jira. Pavishiyaa Puraanaa Paarb 3 Kand 3 Adiyaay 3 Sholokaa 5 hanga 8 jiru bira haadhainu. Qabxii kanatti seenuun dura waan takka ibsuu barbaada. Tarii waan kana ati ni beekta ta'uu danda'a. Ergamaan maqaa Rabbiitiin dhufu hundi piroofeesii yookiin timbiitii isaaf himame hunda guutuu qaba. Kanaafuu ergamaan piroofeesii isaaf himame irraa qabxii walakkaa qofa guute nabiyyii ta'uu hin danda'u. Kun loojikii haalaan salphaadha. Who fulfills 50% of that prophecy is not qualified to be a prophet. I mean, this is a simple logical thing. Amma gara Pavishiyaa Puraanaa haa deebinu. Waa'ee hoogganaa maleechaa dubbattee namni sun Muhammad malee nama biraa ta'uu hin danda'u jette. Dubbii shilookaa irratti ibsame keessaa walakkaa gara duraa jiru hin fudhadha. Garuu parsantii 50 kan hafe kan hanga amma xiyyeeffannaa hin argatiin hin fudhadhu. Waa'ee jecha maleechaa siif haa himu. Jechi kun jecha Sanskiriit yoo ta'u hiikkaan isaatiis nama ariyaan hin taane nama cubbuu qabu yookiin ammoo nama gadhee jechuudha. Hiikkaaleen garaagaraa kunniin hiikkaa jecha maleechaa jedhuuf kennamedha. Kanaafuu haala kanaan Muhammad nama cubbuu qabu yookiin nama gadhee ta'uu danda'a? Gara kutaa lammataa dubbii kanaa haa dhufnu. Akka piroofeesii yookiin timbiitii irratti himametti namni nabiyyii ta'u sun ulaagaan lammataa inni guutuu qabu nama dachii marustaalii ta'uu qaba jedha. Marustal jechuun ammoo lafa du'aa jechuudha. Sababni isaa jechi maruu jedhu jecha muruu jedhu irraa dhufe. Hiikkaan isaatis du'a jechuudha. Kanaafuu jechi kun jecha dachii Arabiyaa jedhu hin mul'isu. Sababaan ammoo lafti Arabiyaa lafa duwwaa yookiin ammoo dirree waraanaati. Gara qabxii sadaffaa wayita dhufnu akka hima kanaatti namni ergamaa ta'ee dhufu sun waan Panchagaarviyaa jedhamuun laga Ganjaas keessatti ni dhiqata jedha. Akkuma nuti hunduu beeknu dhugaan jirtu laga Ganjaas jechuun laga Gaangaati. Gaangaan ammoo Arabiyaa keessa osoo hin taane Indiyaa keessatti argama. Kun dhugaa addunyaan hundi beektu. Gara dubbii Panchagaarviyaan dhiqata jedhu haa dhufnu. Panchagaarviyaa jechuun wantoota 5 saawwan irraa argamu jechuudha. Wanti isaa irraa argannu aannan, itittuu, dhadhaa, fincaanii fi dhoqqeedha. Kanaafuu amma qabxii kana qofa xiyyeeffannaan haa laallu. Himni kun Muhammadiin guutamuu qaba. Qur'aana keessatti qabxii tokko kan Muhammad wantoota isaa irraa argaman 5 jechuunis aannan, itittuu, dhadhaa, fincaanii fi dhoqqee keessaa tokkoon dhiqatee jira kan jedhu yoo natti agarsiiste islaamummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Galatoomi. Wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. Thank you, sir. Sister has rightly said. Obboleettiin waan sirrii dubbatte. Piroofeesiin yookaan timbiitiin nama tokkoof dubbatame qabxiin 50 ol yoo hin guutamne dubbiin sun dubbii sobaati jechuudha. Obbolii waan ati jetteen walii gala. Gaaffilee kasadeenuu siif deebisaa islaamummaa irra fudhachuu dhabuu keen ilaalla. Dubbiin tun dubbii dhugaa hin fudhadhu juunfaallaadha. Booda irratti isiniin haasawa. Hiikkaalee 3 maaleechaaf kennite irratti walii gala. Maaleechaa jechuun hiikkaan tokko kan ariyaan hin taane jechuudha. Hiikkaan isaatis nama biyya biraa jechuudha. Hiikkaan biraa immoo nama cubbuu qabu jechuudha. Kan sadaffaa immoo nama gadhee jechuudha. Sababa kanaaf warri Hinduu Musliimoota maaleechaa jedhanii waamu. Wayita akkanatti waaman kaayyoon isaanii nama cubbuu qabuu fi nama gadhee jechuu barbaadaniiti. Hiikkaan biraatis nama biyya biraa jechuudha. Awwaayitan haasa'uu kitaabban amantii keessaa jechootaniin fayyadama. Wayitan dubbii takka yookaan hiikkaa tokko fudhadhu jechi sun hiikkaa 4 qabaachuu danda'a. Jechi sun yoo hiikkaa 4 qabaate dirqamatti jechoonni 2 ol sirrii ta'uu qabu jechuu miti. Tokko sirrii yoo ta'e hiikkaan isaa sirriidha jechuudha. Fakkeenyaaf Quraanni booyyeen nyaatinaa jedha. Arraan tana dikshiinarii yoo bantee ilaaltu hiikkaan jecha piigjuuf kenname tokko kap jechuudha. Hiikkaan isaatis poolisii jechuudha. So one meaning is pig. The other meaning is Kanaafuu hiikkaan jecha piigjuu tokko booyyee yoo ta'u tokko immoo poolisa. Haa ta'u malee Quraanaa fi macaafni wayita dubbatan macaafni kitaaba seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 fi 8 kitaaba seera keessa deebii boqonnaa 14 lakkoofsa 8 irratti akkasumas kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 65 lakkoofsa 2 hanga 5 irratti wayita booyyeen nyaatinaa jiru poolisii nyaatinaa jechuuf miti. Ati barattuu amantii wal bira qabdu yoo taate hiikkaan 10 jiraatee tokko yoo sirrii ta'e isa sirrii ta'e san filachuu qabda. 2 sirrii ta'uu danda'a, 3 sirrii ta'uu danda'a yookaan ammoo 4 sirrii ta'uu danda'u. Haa ta'u malee 10 keessaa inni tokko sirrii yoo ta'e dubbii san nu mirkaneessa. Kanaafuu as biratti obbolii maaleeshiyaa jechuun kan ariyaan hin ta'in jechuudha. Indiyaaf ammoo nama biyya Indiyaatiin ala jiru jechuudha. Awwaayitan haasa'u maaleeshiyaa jechuun nama biyya biraa jechuudha jee hiikeetiin jira.
ati ammoo karaa biraa deemtee Maaleeshiyaa jechuun nama gadhee jechuudha jette. Obbolii kun obonno dogongoraati. Quraanaa fi macaafni poolisii nyaatinaa je'ee jettee eegte. Ati barattuu amantii wal bira qabuun qorattu miti. Ati ogeettii miti jechuudha. Dubbii ibsame keessa inni tokko guutamnaan ni gaha. Waan takka si dabalu. Yoo shakkiin jiraate qabxiiwwan 10 kanan ibseetu jira. Hunduu waan mormii qabuu miti. Gara hiika lammataa kan Marustaal jawaa dhufnu. Hiikaan tokkichi akkumaatu jettee mar jechuun du'a jechuudha. Garuu akka saaniskiriititti hiikaan Marustaal kan biraa ammoo dirree cirrachaa jechuudha. Ara dikshiinarii baniiti ilaali. Nuti dhaabbata Islamic Research Foundation keessaa dikshiinarii saaniskiriit ni qabna. Ambarata amantii wal bira qabu. Hiikaan inni tokko lafa du'aa ta'uu isaa walii gala. Hiikaan biraa ammoo dirree cirrachaa jechuudha. Kanaafuu ati maaliif hiika dogongoraa fudhatte? Kana jechuun ati daandii irraa maqaa jirta jechuudha. Akkaataa jechoonni itti qindaa'anii ta'an wayita laaltu qabxiileen an ibse hundi parsantii 100 sirriidha. Bakka kanatti hiikaa sirrii ta'e filachuu qabda. Hiikaan Marustaal inni tokko dirree cirrachaa yookaan ammoo gammoojjii jechuudha. Gara gaafii sadaffaa dhufnu. Inshaallah islaamummaa ni fudhatta. Gaafiin sadaffaan Profeesii yookaan timbiitii keessatti akka himametti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paancha garba keessatti dhiqata kan jiru gaanjiis keessatti jechuudha. Akka dubbii hinduutti paancha garba keessatti dhiqata wayita ja'amu ni qulqullaa'u jechuudha. Inni tokko qajeela gaanjiis keessa buutee dhiqachuu qabda jechuudha. An ergamaan Rabbii dhufee gaanjiis keessa seenee dhiqatuun dirqama jee hin fudhadhu. Hiikaan isaa ni qulqullaa'u jechuudha. Haasawni xiyya dheeraa waan tureef ibsa hin kennine. Qabxii kanarratti guyyaa guutuu haasawuun hin danda'a. Qabxii hundarratti ibsa gad fageenyaa kennuuf yeroon hin ga'u. Waa'ee Profeesii hunda daqiiqaa hedduuf haasawuun hin danda'a. Bakka kanatti paancha garba keessatti dhiqata jechuun ni qulqullaa'u jechuudha. Kanaafuu akka galumsa jechaa wayita laallu qaamaan dhufee dhiqataa jechuu miti. Gaanjiis keessatti paancha garba keessatti yoo qaamaanuu seentee dhiqatte ni qulqulloota jechuu miti. Kun filosoofii hinduuzimii. Bakka kanatti wayita Profeesiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paancha garba keessatti dhiqata jiru as dhufee gaanjiis keessatti dhiqata jechuu miti. Hiikaan isaa Rabbi isa qulqulleessa jechuudha. Akka nuti amannutti ergamtoonni Rabbi hundi Muusaa alayhi salaam, Iisaa alayhi salaam, Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hundi isaanii maasuum. Isaan qulqulluudha. Kanaafuu ergamtoonni Rabbi hundi qulqulluu ta'uu isaanii amanna. Kanaafuu haala kanaan deebisaa siif kenne jeetii yaada. Inshaallah obbal islaamummaa ni fudhatta jeetiin. They were pure. So all the prophets of God, of Almighty God which He sent down, all of them we consider to be innocent, to be masoom, to be pure. So this answers the question, and I hope inshallah you'll accept Islam, sister.